Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Nyaata dhabisaan hantuuta nyaadhee, boofa nyaadhee, goondaa nyaadheera. Waraabessa akkana nyaatuuf chikaala gidduutti harka koo hidhanii na dhiisan. Ijoonni saala kootii buqqaatee keessaa gadi buute. Inuma keessaa konkolaattee gad buute. Yeetuman arguu konkolaattee ma keessaa gad buute. 5 yookaan 15 hin taatu obbo Nadhii Gammadii. Nadhii Gammadaan jedhama Arsii iddoo akka alootaatti Arsiidha. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Har'a seenaa baay'ee nama dhukkubsuu, seenaa baay'ee amanuuf nama rakkisu, dhugaadhamoo sobamoo maal jechuudhamoo waan jedhu tokko dhaga'ee gara keessanitti fidee namni har'a seenaa isaa irratti react irraa godhu kun irratti dubbannu kun nama bofa nyaate, nama hantuuta nyaate, nama Tigraayin keessatti waggaa 8 lafa jalatti hidhame, nama miciree cidhaan isaa keessaa ba'e, olumaa galatti nama jiruuf jireenyi isaa harkaa bade har'a seenaa isaa tokko dhageenyee seenaa isaa kanarratti dubbachuuf hin dhufe jechuudha. Namni kun eenyu jechuun keessani oolu. Namni kun Injiinar Dr. Indaalaa Abbabaa jedha. Please subscribe, share, like, comment gochuun faffacaasaa dhaloonni waan akkanaa kanarraa barachuu qabaachuu. Asumaan galatoomaa jedhe osoo hin jedhin dabruu kan hin barbaanne bokkuu maltiimiidiyaa Qaanqee Shoo Haabtaamuu Lamuu nama akkanaa kana baasee fiduu isaatiif, nama akkanaa kana fuuldura uummataatti baasuu isaatiif baay'een galatoomiin jedhaa. Sirriidha. Bara wayyaanee keessatti nus dabalatee nama kamurraa dhiibban namni irra hin ga'in hin jiru. Garuu kan mana jechaan kan kana caalu agarree jirra. Garuu qabatamaan as bahee kan qaaman nutti hime isa kana agarra. Waan isin dhibu immoo kana qofaa miti. Namni kun Nadhii Gammadaa haga har'aatitti Oromoon tana buutee isaa dhabee bakka deemutti Nadhii Gammadaa eessa jira Nadhii Gammadaa jedhee gaaffii saba isaatti iyyaafannoo saba isaa ta'e jechuudha Nadhii Gammadaa. Kanaaf namni kun maal jedhaa? Fuula hidhaniiti fuula keenya jechuudha. Fuula akkasitti nu hidhanii olii agarru. Ani Nadhii Gammadaadha. Iddoon dhaloota kootii Arsiidha naan jedhe. Ani Roobaa iddoon dhaloota kootii Arsiidha naan jedhe. Garuu immoo ijaan hin agarre waan jedhu kaase jechuudha. Kanaaf waanuma kallattii kennooyii fakkaataa jechuudha. Mootummaan lafaa ta'uu qaamota waa qorataniif, qaamota qorannoo adda addaa adeemsaniif kallattii guddaa kennee jira jechuudha. Meebii jiraatus du'us Nadhii Gammadaa achumatti jechuudha.
Kanaaf walumaa galatti lola keessatti akka Nadhii Gammadaa lola keessatti akka inni hin duune waa wayii kennee jira jechuudha. Kiluu wayii yookaan immoo akeektuu wayii kennee jira jechuudha. Nadhii Gammadaa gara mana hidhaatti dhufuu isaa gara mana hidhaa jiraachuu isaa kiluu kennee jira jechuudha. Ijalleen diimaa gurraachaa arguu dadhabu malee meebii nama birallee yoo ta'e hin beekamu isallee ta'u hin beekamu garuu waa wayii caafii kennee jira jechuudha. Osoo kootii naannoon kun qoratamuu qaba jechuudha. Namni kun jireenyi isaatti namni bofa wajjin jechuudha. Bofa wajjin hidhama. Waan nyaatu dhabeeti bofa nyaate. Mi'ati ilaali. Har'a yoo fayyaa qabnu yoo nagaa jirru waan kana goonu nutti hin fakkaatu. Waan nyaatu dhabeeti hantuuta nyaate. Bofa bar nyaatee sanuuyyuu achutti gondaa itti yaatee nyaattee bofni sunillee shamee itti ajaaja. Natti ajaa turee jedhe. Hantuuta. Maal ta'e waan nyaatu dhabeeti. Bar haayilaandii qaama saalaa cidhaa isaatti hidhamee osoo ani ijaan argu fireen cidhaanaa kuuna keessaa bahee osoo ijaan laalu osoo ijuu kootiin laalu jechuudha. Wanti Oromoo kanarratti ta'e duuba deebitee gaafa xiinxallitu duuba deebitee gaafa laaltu waan bineensillee ta'ellee dhugumatti hin taane jechuudha. Waan Jawaar jedhe sun dhugaadha jechuudha. Waan bineensi ta'ellee. Ibiin bar inni hidhaa du'uu dinnaan gogaa miilarra hidhanii bineensi haa nyaatu jedhanii muka jidduutti hidhaniit achi kaayan. Bineensi gogaa irraa nyaatee luka isaa nyaatee wotaadara nama isa eeguuf deeman san dhaqee nyaata jechuudha. Kan amma taa'ee akkasitti ilaalu raajii na fakkaate raajii wayii. Wanti isaatu maali sila? Raajii wayiiti moo maal wanti isaa ka jedhu sammuu kiyya keessatti gaaffii uume jechuudha. Rabbi isa jiraachisuu ennaan achi kaasee gara federaalaatti dhufee saniin booda immoo hidhamtoota jechuudha. Waan isin dhibu keessaa namoota akka Baqqalaa Garbaa fa'aa wajjin illee hidhamee jira. Taayyee Danda'aa wajjin hidhamee jira. Namoota baay'ee wajjin nu eeree jechuudha. Namni kun immoo kana hunda siqaayii cinqaa kana hunda keessa darbee har'a barnoota isaatillee PhD irra ga'e jechuudha. Gaafa hidhaadhaa bahu kompiitarumatti fayyadamuu dadhabee gad deebi'ee dippiloomaa baradhee jedhe. Amma garuu PhD irra ga'e. Amma garuu wanni akkanaa waan nurratti ta'e seenaa ni yaadannaa. Waan yaadannu natti fakkaatu baay'een keenya bara amma dagannee jirra jechuudha. Seenaa akkanaatu waan nurratti ta'e seenu jechuudha. Gara jabummaan jaraan beena warri qabatamaan garuu immoo waan akkanaa kana osoo har'a himamuu baate wanni akkanaa kun osoo amma ba'uu baate Oromoon maal keessa akka ture ni irraanfata jechuudha. Mee isinitti dhiyeessee jira viidiyoo isaa waliin dhageeffannee xinnoo walitti deebinu. Mana murtiitti ni dhiyaanna. Mana murtiitti waggaa 8 hin dhiyaanne Tigraay keessa waan ture. Tigraay keessatti boolla keessa. Boolloo keessatti nyaata dhabisaan hantuuta nyaadhee boofa nyaadhee goondaa nyaadheera. Nyaata dhabisaan. Boofni sun eessaa dhufa waa'eettu boolla keessan taa'e keessatti boolla waa bakka qofaan isaa waa akkas banamu boofni waan dhufu ani seenaa boofaan beeku waan namni odeessu morma isaa qabnaan summiin hin ba'an dhaga'e. Summii isa ba'aa ani sana dhaga'een kutadheera waan nyaadhu mataa isaa dhiisee eegee isaa isa gidduu isaa nyaadha. Achitti hin tortora goondaan hin dhufu. Boofuma jiraa isaa. Boofuma isa lubbuu qabu. Isuma dheedhii isaa. An Chaayinaanis wajjin yeroo sana boolla sana keessa. Intala Eertiraawiin tokko waggoota murtaa'eef boolla keessa turte ni duukaa. Achiitii umarratti miila koo kanarratti gogaa sangaa hidhanii mahaa cabrii bakka amtu tokkotti na geessanii waraabessa akkana nyaatuuf chikaala gidduutti harka koo hidhanii na dhiisan. Waraanni lama achirra taa'ee na eega. Gaararra taa'ee na eega. Waraanni kun lamaaneetu waraabessi waa dhufee na nyaatu gogaan waan inni irraa hiikkatu maal waa godhu ilaallaan
an baqqaa yaa waaqayyoon jedhe yoo du'i naan jette sittiin du'a lubbuu koon garuu harka namarra hin jiru harka keerra hin jiran harka keerra jiran umatti waraabessi gogaa sana erga fudhate booddee miila koona kutate si'een eeggachaa jira warra gaararra ta'anii keessaa isa tokko qabate namticha waan ni gangashaa dhufu qawwee masaa wajjin namticha waa isa kukutu waraabessi dhiiginsaa anatti dhiigense naasuudhaani bakka aan akkoo garatti hin qaqqabatu nabee harki hidhamaadha chikaaleen irraa buqqa'eera inni tokko iyyaa deeme tokko nyaatamnaan tokko iyyaa deeme. Siinsin xunne. Taasuma qubatatti hin buusu. Isa booddee asirra mallattoon isaan jira. Morma koo kana aariitiin elektiriikiin na guban. Kanaaf kan. Stiil naa waa mataa koo rifeensan sirreeffadhu amma irratti na ukkumu. Mana hidhaan ittiin galle jiru. Haayilaandii tu jiraati isin agarsiisa karaa hudduusaa asii natti hidhanii ijoonni saala kootii buqqaatee keessaa gadi buute. Inuma keessaa konkolaattee gadi buute. Yeetuma arguu konkolaattee keessaa gadi buute. Hin tortore kun. Bakka umarratti kun hin tortore hin raammadhee sagaraan koo callee mangala. Uffata koo tortoree anattuu ajaa'uu keessa ba'ee maaksimaan gara waggaa 4 waggaa 5 anna konni kan. Mucaa amboo tokkoon argadhe kitaaba koorrallee jira seenaan kun. Mucaa amboo kanaanii hakiimadha. Ani ashabbaari isa amugaa guyyaa sana nagee shororkeessaa ta'uu koyyu isaanirra. Kaampii sanaatti hawaasa naqanii nagashan waraanni akkas marsee jira isaan gidduu taa'ee hin jira. Dhufe gurbaan. Isa kaminni shororkeessa amaarfaatiin yeetinyaawu ashabbaari tabaale. Isa kaminni shororkeessaa dha'ame. An nama garbaan sa'ee malee anan tuseen waraanni achi keessa jiran namicha kana ani gidduu na kaa'aniiru. Amaaraffaa maal si'aa shororkeessaa naan jedhe calliin jedheen. Deebisee Oromoffaatti ati eenyuudhaan aan jedhe afaan masaa keessaa maal akka baasin beeku. Ani Oromoodha. Ani dhufe seenaa sana itti nime sana hundumaatti nime. Hinne an mucaa Amboodha. Obboleessa koo ajjeesanii Amboo keessatti gatan. Waraanaan akkasiin jedhu. Inni waraanaadhas yaalaadhas waraana ta'e hin yaala waraana yaala. Siin summiyaan siin kenne kuni isatti nama ajjeesanidha. Manni murtii siin sooraanis ajjeesuu fi akka obboleessa koo ajjeesetti ilaala. Ispoonjii waraana'ee ispoonjii waraanee ture. Hinduuneem namtichi hin deebi'e. Maaliif hinduune aniin namni summii boofa nyaatee summiinsa addaatti gatiisa godhuu fi booficha sanaaf inni kun haqaniitti namticha mo'ataniiru yeroo du'atti du'a malee hin du'u kun baay'ee na'anii kun bakka an du'u naan jedhanii nagatan. Maakalaa irraati qaalittii waan dhufu obbo Baqqalee Garbaa faan argadhe obbo Sheetii Kutiliin faan argadhe obbo Kabbadee Booranaan argadhe obbo Taayyee Dandaa faan namoota baay'een argadhe isaan du'ichaa turan. Obbo Baqqalee Garbaan jilbeeffatee miilla koo akkas miilla isaa akkas bargaanfatee miilla koo gidduu nagashee. Tigraay turte sana boolla keessa hantuuta fa'aa gidduu bofa fa'aa gidduu akka turte sana namooti biraan Oromoon yookiis sabni biraan kan achi turan jira si waliin. Gara hin qabu namni lakkoofsa hin qabu. Baadoo 6 iddoo tokko Tigraay irraati achi Maqalee irraati fagaatee jira. Akka tasaa daqiiqaa 5 yookaan 15 hin taatu obbo Nadhii Gammadii. Diidatti hin beekuun nama kan. An Nadhii Gammadaan jedhama Arsii iddoo akka alootaatti Arsiidha. Arroobaan jedhama Arsiidha naan jedhe. Irra keessa bataskaana jalli immoo lafatti namni hidhamu. Achiiti baasanii mana maatsabri iddoo amsa karaa boorosootti mana hidhaa sanatti achitti gubaa turan. Ta'aan isaa jira boofna sitti nama ramee isa asii kana iseen harka kootti marame nyaachuutti hin ka'e. Inni asirra na ciniine suni boqqolluu ta'e hafe ta'e mar'aatti. Boofi kamtuun adda addaanicha beebii ageesseetti. Ageessee kottu mana siin kenneenna akkamitti mana naa kennu. Isuma amma erga kantiibaa magaalaa. Erguma kantiibaa magaalaa ta'ani. Kottu naan jennaan gaafa mana naa sii kennine ani akkamitti akkasitti manni naa kennama. Amanuun dadhabe. Mana fayyaa masaa ijaaranii naa laatan. Mana sana keessa itoo ani taa'an jiru manni sun duraan Tigree keessa ture. Waraana. Boroo TPLF. TPLF. Waraanni TPLF biyya isaatti galee biyya kana waraana. Lolaaf deeme. Lolaaf deeme. Manni diiganii hawaasaan naaf kennani namni keessa jiru ijoollee koo keessa ari'ate. Mana duwwaa dhugaa kana waaqayyooti isa du'a sana keessa na baase ragaa kooti mana duwwaa naa kennan ijaaranii. Achi deebi'ee dhufee mana koo na jalaa fudhachiisanii abbaa yeroo fudhate. Maalan wayyaanee dhiiseera wayyaaneen baddeetti har'as wayyaaneen na duukaa jirtiin jedhe dhugaa rabbi. Adda addaanichi ragaa dhagaa kanaaf. Halkan sa'aatii 8 walakkaa irratti. Ati mana kee keessaan baatu namni si baasu hin jiru amee bilbilli tamatti gadi ajajanii bilbilan. Tole akkuma dhagaa jirtan kana afaan isaatirraa jechuudha. Wanti Oromoo irratti ta'e bineensuma irratti illee ta'u jettee adda jechuudha. Jiruu si jibbisiisa. Bee hamma qaamni kiyya jechuudha bobbaayyuu to'achuu dadhabee hoggaa 4 qaama isii adoon dhiqatin
taa'ee ajaa'ee kanaaf namoonni baay'een Oromoo jechuudha akka tana buute isaanii dhabe nadhii gammadaa qofaa miti namni baay'een jechuudha yoo du'es yoo lubbuun jiraates akkuma isaa kanatti jechuudha keessumattuu maal jedhe ibidda boolla nu baanuun jechuudha boolla nu baanuun san irratti ibidda bobeessaniiti boolla san irratti yoo nuti namni ba'uuf deeme achirratti rashanu sanaan boodatti osoo isaan boolla keessatti ibidda ho'ifatanii ibiddi gubee akkasi ajjeese mana amantaa jalatti manni hidhaa jira jechuudha mana amantaa jala gubbaan mana amantaati jala immoo mana hidhaattu jira nama ajjeesuu barbaadan maal godhuu barbaadan achi fidu achitti ajjeesu kanaaf kun dhugatti waan ilma namaa miti bineensa irratti ta'uu hin qabnedha jechuudha sirna akkanaa keessa daballe sirna akkanaa keessa daballee sirna sanuu dagataa irraa jechuudha Oromoon sirna akkanaa keessa darbee har'a kutaan har'a barbalaan har'a maa waliin wal qoodaa jira jechuudha asumaan namni galateeffachuu barbaannu dhugaa Adaanech Abeebee kaantiibaa bulchiinsa magaalaa manni guddaa miti garuu manuma sanuu yaadatanii manuma sanuu yaamanii kennuufin waa tokko jechuudha namni waan barbaade haa ta'u paartii barbaade haa deeggaru nama namummaa isaatiin deeggaruu qabda nama namummaa isaatiin kabajuu qabda jechuudha kanaaf ulfaadhaa jiraadhaa laayik sabskiraayib sheer kooment gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa nagaa ta'a